Harka fuunee hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan isin akka qabu jechaa odeeffannoo wayitaawwan Onkoloolessa 17 bara 2025 qindeeffanne isinitti himna. Dursa oduu ijoo. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilxiginnaa irratti fudhachuu ibse. Haleellaa hidhattoonni raawwataniin barsiisonni 2 ajjeefamuu fi 3 madaa'uun dhaga'ame. Naannoo Amaaraatti aanga'aan mootummaa hidhattootaan ajjeefame. Pireezidaantiin Masirii fi Sudaan bishaan Abbayyaa fi muddama Sudaan irratti mari'atan. Odeeffannoo YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilxiginnaa irratti fudhachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilxiginnaa irratti fudhachuun loltoota bilxiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo argachuu beeksiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii bahaa aanaa Asakoo keessatti fudhateen loltoota bilxiginnaa 10 ajjeesuun 5 madeessee qawwee AK-4 fi SKS1 irraa hiikkachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo godina Matakkal aanaa Wambaraa ganda Gochooraa keessatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun loltoota PP 20 battirratti ajjeesuun 10 madeessuu ibse. Haleellaa hidhattoonni barsiisota irratti raawwataniin namoonni 2 ajjeefamuu fi 3 madaa'uun dhaga'ame. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni aanaa Cinaaqseen gandoota baadiyyaa kan naannoo Somaaleetiin waldaangeessuu keessa jiraatan hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufaniin haleellaa irratti raawwatamaa akka jiru himu. Haleellaan hidhattoota naannichaan raawwatamu kun hammaachuun lubbuu namootaa galaafachaa jiraattotas qeerraa buqqaasaa akka jiru dabaluun ibsaniiru. Jiraataa gandaa Daarimuu fi jaarsa biyyaa kan ta'an maanguddoon maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan BBC'tti akka himanitti torban kana barsiisota 5 magaalaa irraa bahanii gara mana barumsaa deemaa turan irratti dhokaasaa banuun 2 ajjeesanii 3 ammoo madeessaniiru. Maanguddoon kun haleellaan hidhattoota Somaalee raawwatu kun waggaa 5 ol akka lakkoofsisee himu. Akka maanguddoon kun jedhanitti haleellaan torban 2 asitti bifa haaraan ka'een namoonni 6 ta'an du'uu fi 10 ol ammoo madaa'uun himameera. Bulchaan aanaa Cinaaqseen kan ta'an obbo Mustafaa Omar yaada akka kennan gaafatamanii deebii kennuu didanii jedha gabaasni arganne kun. Walitti bu'iinsa naannawaa daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti baatee adoolessaa bara 2025 irraa eegalee uumameen namoonni 200,000 fi 88,000 ol qe'ee irraa buqqa'uu waajjirri qindoomina gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNOChaan tibbana ibsee ture. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti itti aanaa bulchaa aanaa Innaamay kan turan obbo Addisuu Tashaalee rasaasaan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Akka kominikeeshiniin aanichaa Onkoloolessa 6 bara 2018 fuula feesbuukii ofiisaa irratti ibsetti itti aanaan bulchaa kun ganama naannoo sa'aatii 12 walakkaatti mana isaatii bahee iddoo hojii isaa osoo deemaa jiruu rasaasaan ajjeefamuun gabaafame. Ajjeechaa kanaaf garee finxaalii kan kumate ibsi kun mootummaan gareewwan bosona keessa socho'aniif karaa nagaa fi mariitiin dhufan rakkoolee jiran akka furatan irra deebi'ee waamichaa godhaafi akka tures ibsichi hubachiiseera. Haa ta'u malee yeroo obboloonni keenya bosona jiran karaa nagaan galaa jiran jaalalaan simachuun gara jireenya isaanii kan duraatti deebi'aa jiran kanatti humnoonni gara jabeeyyiin ergama diinotaa fudhachuun ammas akka tasaa lubbuu namoota dhuunfaa galaafachaa jiru jedhe. Itti dabaluudhaanis humnoonni gara jabeeyyiin aanaa keenya keessatti socho'an garee gara jabeeyyii yookiin finxaaleeyyii kanneen yaadan osoo hin taane qawweetti kan amanan guddinaa fi misooma lammiilee balleessuu irratti kan xiyyeeffatanidha kan jedhe ibsichi. Humnoonni kunneen gidiraa ulfaataa uummata aanichaa irratti dheeressaa jiru jechuun himate. Ibsichi obbo Addisuun nama garaa qulqulluu cimaa kan amanamaa fi ergama uummataa fi mootummaa galmaan gahuuf kaayyeeffate akkasumallee misoomaa fi bulchiinsa gaariin hawaasa fayyadamoo taasisuuf halkaniif guyyaa dadhabee osoo hin jedhin hojjetaa ture jechuun ibse. Pireezidaantiin Masirii Abdul Fattah Al-Sisii fi pireezidaantiin mana maree ce'umsaa birmadummaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan bishaan laga Abbayyaa fi muddama Sudaan ilaalchisee marii Onkoloolessa 15 bara 2025 Kaayirootti taasisaniin bishaan laga Abbayyaa irratti murtee gamtokkee irra deebiin akka morman ibsame. Mariin dhimma waloo Masirii fi Sudaan gidduutti Kaayiroo Masirii masaaraa Al-Itaayiditti taasifame kanaan biyyoonni lamaan bishaan Abbayyaa ilaalchisee marii taasisuun yoo himamu murtoo gamtokkee sadarkaa addunyaa faallessu guutummaan akka morman ibsi biiroo pireezidaantii Masirii irraa bahee ifoomseera. Al-Sisiin daawwannaa Leetinaant Jeneraal Burhaan simachuun hariiroo durii kaasee biyyoota lamaan gidduu jiru hariiroo obbolummaa hundee gadi fageeffate jechuun jajuu dubbii himaan pireezidaantii Masirii Ambaasaadder Mohammad El-Shanaawiin himaniiru. Leetinaant Jeneraal Al-Burhaan Sudaanii fi Masiriin haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee ejjennoo tokko akka qaban mirkaneessuun dantaa waloo isaanii tikfachuuf qindoominaa fi marii cimsachuuf Al-Sisii waliin waliigaluun ibsame. Gama biraatiin muddama Sudaan keessaa fi kana tasgabbeessuuf tattaaffii taasifamaa jiru irrattis
mariin taasifamuun gabaafameera. RCC'n Masriin tokkummaa, birmadummaa fi kabaja daangaa Suudaaniif deeggarsa guutuu akka qaban mirkaneessuufiin eerame. Hordoftoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraan walitti deebinutti nagaatti.